siif darba jedhi saba kanaan naan jedhe. Ilaan ergamaadha. Waaqayyo na erginaan ergaa kee fidee dhufe. Sagurra kootiin dhageenya afaan kootiin dubbadha. Kedhe Waaqayyo ittan siif darba dhiis. Isa si boosisaa jirutti ittan sii darba jedhe Waaqayyo. Akka jedhu Waaqayyoon talanana ittan sii darba. Kan namni itti sii darbuu didee sanatti ittan sii darba. Isa firri didee sanatti ittan sii darba. Isa titti dadhabde sana isa mataatti raafatte sanatti siifan darba. Yabaana seala. Iyyiti itti naa darba eri maalo. Lolichatti siifan darba. Rakkinichatti siifan darba. Idaa sanattan siifan darba. Waan itti barbaadamaa jirtu sanattan nan darba. Ittan sii gaafatamaa dhiisi jedha Waaqayyo. Haleluuyaa. Beektuu macaafa qulqulluu keessa Yohaannis boqonnaa 11 obboleessi Maartaa faa obboleessi Maariyaam faa gaaf tokko inni dhukkubsate jira. Namichi kun dhukkubsachuu isaa dura wanti macaafi qulqulluun dubbatu tokko jira. Inni baay'ee Yesuusin jaallata, Yesuusis baay'ee isa jaallata. Namni Yesuus Kiristoos jaalallee isaa ta'eef akkam gaariidha. Galgalli isaa badeen badu ameen jira. Yoo du'e iyyuu boolla saaqame keessaa baameen jira. Maatii kana wajjin baay'ee wal jaallata Yesuus. Namoonni kun firoota Yesuus. Yesuus wajjin firooma cimaa qabu. Baay'ee aalii godhatanii, fira godhatanii, miiltoo godhatanii duukaa adeemu turan. Namoota Yesuus Kiristoos yeroo lafarratti ture keessaa jireenya isaa itti hidhate yookaan immoo wajjiniin firooma godhate keessaa kan inni jaallatuuf kan isaan jaallatanu keessaa mana amaatii Phexrosii fi iddoo adda ta'e qabaaf Yesuus. Jarri kunis Yesuusiif iddoo addaa qabu. Iyyaadatu yoo ta'e mana amaatii Phexros guyyaa tokko dhukkubsattee jennaani aduu keessaa dadhabee dhaqee jira. Abeet deemaa oolee dhaqee isheen garuu dhukkuba godhanna gubaatiin qabamtee ciiftee harkarra kaa'ee kadhatee fi ka'ii buna danfisiitti hin jedhee. Macaafa akka jedhu achumaan dhukkuba isheerraa fayyitee kaatee buna isaaniif danfiste. Achumaan dhukkuba isheerraa fayyitee kaatee isaan tajaajilteedha. Galgala kana mee wanta kufeetu ka'ee tajaajila Waaqayyoof kenna. Si qaqqabuun jiru firri kee moo Yesuus galgala kana hin dhufa. Ittan sii darba jedhe Yesuus. Alaazar gaafa du'u Yesuus Kiristoosiif xalayaa barreessan. Mandara Eleazar fa'i Yesuus deddeebi'ee buna dhuga. Namoonni ilaalanii eessa gura lawweet yookaan immoo namni bifa addaa kun namni nu gidduu deddeebi'u kun namichi safara keenyarra marmaaru kun eenyu jedhanii ilaalaniitu Yesuus Kiristoosiin kana miilaan duuka bu'anii waan inni hojjetu ilaaluu jalqaban. Hojiin isaa seexana baasuudha. Hojiin isaa nama fayyisuudha. Hojiin isaa mootummaa Waaqayyoo isa dhufaa jiru lallabuudha. Hojiin isaa hojii addaa gaafa ta'u itti naafanii tumanii ajjeesuudhaaf duuka bu'anii guyyaa 6 dura jedha macaafa qulqulluu Yohaannis boqonnaa 11. Torbee tokko dura maal ta'eera biyya sanaa ari'atamee ba'eera. Lammata Yesuus namichi jedhamu safara kanaan galu jedhame. Argitanii lammata namichi Yesuus jedhamu mandara kana hin galu jedhame mandara Eleazar fa'i ari'atamee ba'e torbee darbe. Argitee Eleazar fa'i biraa gaafa ari'atamee ba'u amma Yesuus jirutti rakkinni hin jiru ture mana Maartaa fa'a. Amma Yesuus jirutti lolli hin turre mana Maartaa fa'a. Amma Yesuus jirutti mana Maariyaam fa'a rakkinni hin turre Eleazar fa'a bira nagaatu ture. Seexanni Yesuus Kiristoosin erga ari'atee mandara sanaa baasee booddee Eleazaritti dhaqe. Jaalalleen kee deemeera gaafa jedhu dhukkuba keessa kaa'e amma du'atti ga'e. Eleazarin dhukkubsate. Gaafa dhukkubsatu atattama ture gaggabsaa ture dhibeensaa. Wadiyaa'u xalayaa barreessanitti ergan Yesuusitti. Innati jaallattuuf inni si jaallatu mucaan kee riyaan kee jaalalleen kee sun dhukkubsata dhukkuba cimaa keessa galeera dafii qaqqabeera. Yesuus Kiristoos garuu deemuu hin dandeenye achuma tureedha. Maaliif mandara dhagaadhaan ari'atame? Mandara maaliin ari'atame? Mandara dhagaadhaan ari'atame. Mandara dhagaadhaan ari'atame ture. Mandara dullaadhaan duuka bu'anii namittittiin Yesuus jedhamtu kun lammata mandara kana aseentu. Waa laman siniin jedha galgala kana. Mandara deebiteen ejjettu jedhamte dhaalta galgala kana. Mandara miilli isaa agalu jedhame kanatti maqaan kee duwwaan ol ka'ee raafama galgala. Ilame mandaruma mee likisi qabanii mee atumti kana godhi mandara siin jedhame si dhaalchisa Waaqayyo. Na Yesuus namichi jedhamu kana booddee biyya kana keessaa sokkeera ari'atameera dhagaadhaan jennaani Yesuus garuu du'aa kaasaa deebi'ee dhufe ame. Galgala kana waasiin jechaan jiraani mandara atitti namantaatu jedhamte keessatti maqaan kee alaabaa ta'ee galgala oraas. Hallelujah. Yesuus Kiristoos fira keenya maal jechaan turre meerree gaasina qaqqabu kaa'edhan. Meesna qaqqabu kaa'ennan xalayaa barreessanii caarri godhanii itti ergan. Hinaafee
diinonni Yesuus Kiristoos in hafe bo meerre Yesuus keessa jedhu akkuma har'a meerre Yesuus keessa hin jedhan meerre Yesuus kee gaa otuu dhuguma dhiira ta'e haa dhufu ka Yesuus Kiristoos gaafa inni bubbulu dhuguman sodaatee laata jedhani Maartaan faa Maariyaam faa sana booddee otuma isaan gangalchanu Alaazaar harkatti duunaan otuma olii gadi qaqqabanuu reeffumaa geessanii awwaalanii dhagaarra kaanitu qaafuriin dhagitanitti reeffa gaafa awwaalu namni dhagaa meeqarra kaa golee meeqarra golee afur maal jechuudha tuqaa afuriin cufameera jechuudha wanti tuqaa afuriin cufameera jechuudha akka namaatti tuqaa afuriin cufameera Yesuus garuu sagalee tokkoon galagalcha itti darbu malee moo ittan sii darba siin jedheera ayyiiti ameen jedhi maalo afuriin miti 40 cufamu afuriin miti 40 cufamu ittan darba jedheera galgala kana Yesuus aadaa warra Israa'el keessatti namni amma guyyaa sadiitti ijji isaan dhangala'u waan ta'eef namni aadaadhumaan guyyaa sadii booddeedha ijji isaa kan dhangala'u guyyaa sadii booddee garuu ijji namaan dhangala'aa jedhama expired godha jechuudha soo guyyaa afurtti namni hin ka'a jedhamee hin eegamu guyyaa sadiitti ka'a sana darbinaan already du'eera jedhu na salesti waan jedhamu guyyaa sadiitti dhaqanii hin ka'e moo amma aadaa Israa'el beektus namoonni guyyaa sadaffaatti dhaqanii biyyoo fuudhanii du'aadha ofumaaf awwaalanii guyyaa sadaffaatti garuu shakkanii dhaqanii ilaalu ka'eera moo jira jedhanii inni Yesuus miti hin ka'u Yesuus duwwaa du'aa ka'e ameen 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 dhaxxanii ilaalinaa guyyaa sadii booddee du'aadha waan biraatiif dallaatti jaaruu yoo ta'e nala Yesuus Kiristoos amma isaan dhaqanii tasfaan qabu jedhanii guyyaa sadaffaatti dhagaa isaanii itti ciccimsanii galanutti hin eege guyyaa sadii guutuu dhiyoo ture jedha Macaafi Qulqulluun sa'aatii sadiitti qaqqabuu danda'a ture jedha Macaafi Qulqulluun sa'aatii meeqatti sa'aatii sadii duwwaa deemsisi karaan isaan gidduu inni garuu guyyaa sadii dhaga'ee zim jedhee taa'e maal inni waan hojjetu beeka maaliif zim jette warri jettan waan an godhu beekaa dhiisii jedhaa sana booddee guyyaa sadaffaatti ka'ee deemuu jalqabe guyyaa arfaffaatti mana isaanii ga'eetiyyuu gaafa guyyaa arfaffaa Yesuus Kiristoos jira naa jedhe nagaan siniif haa ta'u nagaa maalii jira otuu kana dura dhufteetta ta'e otuu wanta jedhamu hin jiru Yesuus bira kaleessi harri kaleessa Yesuus biratti nama biratti otuu akkas ta'e jedhama malee Yesuus ta'eera jennaan ta'eera ameen jedhi dabali nagaan siniif haa ta'u jedhee ol galee otuu kaleessa jiraatteennan rakkoon hin jiru har'as hin qaqqabnaa yeroo barbaade akka Yesuus inuma qaqqaba indoom hin qaqqaba miti in darba Yesuus sana booddee itti nageessaa jedhame maal gootaa irraa sirbinee irraa boonyee Maartaan biyyoo keessa gangalattee Maariyaam feentii gootee adaadaan saayyitee dhaga'uu didee Alaazaar ennaan itti na dabarsaa kottaa iddoo itti awwaaltan sana nageessaa jechuun itti na dabarsaa jechuudha amma wanaa reeffichas kan gangalchaa ture Alaazaaritti kan iyyaa ture kan boo'aa ture kan maal gochaa ture isin miti jedhu ilaamee galgala kana firooma Yesuus qabda taanaan mandara hin galamne galee si baasa Yesuus si ol galee erga na baase wantan keessaan baana hin jiru dhukkuba keessaa jettanii gaashe erga si ol lixeena baase Yesuus lafti ni lixeenan fuune hin jiru ameen jedhu namni si olii dhufe tokko harka isaa ol kaafate ameen naa ta'eera jedhu erga si ol lixee si fuudhee Waaqayyo ibidda maalii keessaa iyyuu si fuudha har'a Yesuus Kiristoos eessa lixee fuudhe yoo jettani namicha kana mandara yoo ejjete hin du'a jedhame eegamu eenyuuf jedhe Alaazaariif jedhe eenyuuf jedhe firasaatiif jedhe eenyuuf jedhe jaalalleessaatiif jedhe mandarichi koo galuu hin danda'u Yesuus mandarichi koo dhowwameera Yesuus achi jechuu hin danda'u ariyatamee ba'e jedhame caafamee jira ariyatamee ba'e mandara akka inni hin galleef dallaan dhaabamee fi dhorkaan itti ba'e galeetuyyuu Alaazaariin baase Yesuus harka kee ol kaafatte mandara isa maxxanne dhufee si fida Yesuus lame dhaqdhaqii sochootu lafaa keessaa dhaqee gadi bu'eetu iddoo gadi bu'amnetti iddoo sammadaalle dhufeetu Yesuus yoo raamaa saayoo laadiyaanaas lafatti kuftee sassaabee si fuudhee akka Yesuus namni tokko yoo mana kana jiraatte furri Waaqayyoo sitti bu'aa jiraate ameen jedhin harkaa ilaamee har'a galgala lafa lixamne lixee si hafuudhu Yesuus waa'ee nama lamaa isinitti meen darba kutaa kana keessatti tokko Yesuus Kiristoos Alaazaari waan jaallatuuf fira Alaazaar waan ta'eef ilaalcha addaa waan qabuuf waa'een Alaazaar waan isa laallatuuf waa'een kee Yesuusin ilaallata taanaan dallaa maaliyyuu cabseesee waa'een kee kallattiidhaanis alkallattiidhaanis Yesuusin ilaallata yoo ta'e waa'een fayyaa kee waa'een biizinasii kee waa'een barumsa kee waa'een ijoollee kee waa'een mana kee waa'een nagada kee waa'een jireenya kee Yesuusin ilaallata taanaan maaliyyuu haa ta'u cabsee gala Yesuus ameen waan hin godhin jedhame godhee darba Yesuus ameen jedhan rafee jira ijoollee obboleessi keenya Alaazaar rafee nannoo namni rafee ganama ka'uun isaa nafu jedhan galuu fi dide beektusin jechuun koo jedhe Yesuus ennaan du'eera hee jedhan du'eera maal goona ree akkatti taasii yaadannus hin qabu maal goona ree indee mandaricha koo mandaratti dhagaadhaan ariyatamtedha lubbuu kee Waaqayyotu baase
akkamitti seentaati jedhaniitu Yesuusitti taratan. Toomaas hin beektu? Mee warri Toomaas hin beektan? Yaa Toomaas jechuun namicha erga gooftaan Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee quba koo iddoo ati waraanamtetti yoon kaa'e horfa madaa kee keessa horfee yoon laale malee nama nu namicha jedhe. Garuu gaafa san akka jedhe hundinuu booddeetti harkifannaan akkas jedhe Toomaas achas ba'e jarana jedheennan Yesuus qophaa deemaara yoo du'a ta'es dhannee duuka duuna malee jedhe. Galgala kana mee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namni tokko Yesuus duuka cabsee wayitti galu. Lafa Aadaamaa Saayaa Roofaaniyaa Soobaaya Yesuus wajjin gatii kaffala jettee kaateetu eebba fuutee baataamee jedhe. Eessatti awwaaltanii jennaan kunoo ta'e wanti Yesuus eessatti awwaaltanii jedheefi otuu jarri ilaalanuu kaasuu barbaade. Otuu jarri ilaalanuu malee iddoo isaa wallaalee miti. Otoo jarri ilaalanuutu Alaazaar jedhe jennaani ka'ii jedhe. Wanti isbiin itti naanna'ee boo'aa ture sagalee tokko waan ka'udha. Wanti biyya irratti waltumee dadhabe jecha sagalee Waaqayyo tokko waan ka'udha. Galgala kanaa kaase nan jedha Alaazaar kee galgala kana ka'ee si haa eegu. Alaazaar jedhe jennaani ka'ee maaliif ka'ee Alaazaar yoo jette waan Yesuus itti darbeef. Galgala kana siqi jala itti dabarsi Yesuusiin gaa'ila kee itti dabarsi jireenya kee itti dabarsi hojii kee itti dabarsi tajaajila kee itti dabarsi waan hin ka'ine hin ka'u yoo jedhan iyyuu inuma kaamiila naaboo. Macaafa qulqulluu keessan keessa Yohaannis 21ffaa wangeela Yohaannisiif isa dhumaati wanta dhumarratti isin argitanu kana garuu waan namni nyaata hin fixnedha waan dhumeen dhumnedha waan hin dhumne fidee mana kee akaa'u yesu. Kana booddee Yesuus ciisaa bishaanii Baariyaas jedhame bukkeetti ammas bartootatti of mul'ise kaleessa mul'iseera jechuudha. Akka kanatti aanee jirutti of mul'ise jedha. Erga du'aa ka'eetu jechuudha. Wanti kun ta'aa kan jiru erga du'aa ka'e erga mana kanatti waa ta'e mana keetti waa ta'uufame. Erga du'aa ka'ee jirta yoo ta'e har'aa kaasee waa tokko godhee dara of mul'isa Yesuus. Akka kanatti aanee jirutti of mul'ise. Simoon Phexros namichi jedhamu Toomaas inni Didimoos jedhamus Naatnaa'el inni Qaanaa Galiilaa ilmaan Zabdiyoos lamaan bartoota warra kaan keessaa walii wajjin turan. Jara nama maqaa isaanii waame kun hundi warra kaan irraa adda ba'anii du'a Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'ee booddee walii wajjin turan jedha. Yommus jara keessaa Simoon Phexros inni jedhamu ani qurxummii qabu nan dhaqa isaaniin jedhe warra kanaan. Isaanis nuyis wajjin hin deemna ittiin jedhan. Gadi bu'anis bidiruu yaabbatan halkan sana guutuu qurxummii barbaadaa bulan garuu hin arganne jedha. Erga booruun baqaqee Yesuus qarqara bishaanii dhaabbatee ture. Bartoonni Yesuus garuu Yesuus ta'uu hin hubanne turanii. Of mul'ise inni jedhu kun Yesuus Kiristoos du'ee erga ka'ee dubartootatti of mul'iseera. Ergamoonni mana tokko keessa ta'anii jiranu of mul'iseera. Amma immoo lafa isaan qurxummii qabaa jiranu. Baay'isawee Yesuus Kiristoos wajjin turan namoonni kun kanaan dura wangeela lallabu turan amma garuu Yesuus erga du'eeti. Yeroo wangeela lallabna amma maal jennee lallabna noon du'e jedhanii qonnaatti deebi'an gariin immoo qurxummii qabutti deebi'an. Baay'een isaanii galaana daariidhaa dhufanii waan ta'eef galaana daariitti deebi'an. Naaman iddoo baatetti hin deebitu galgala kanaa kaase. Inni si baase sun akkati deebitutti miti galgala kana deebi'ee dhufee si baasa. Yoo ti diddee lixxillee didee dhufee si baasa ameen jedha. Kisaara barreen gaddaatti dhukkuba barreen gaddaatti lola barreen gaddaatti salphina barreen gaddaatti diddee rakkinichatti yoo kufte didee dhufee ammas keessas. Yesuus Kiristoos du'eera. Erga du'ee booddee maal jennee lallabna jedhanii hojii isaaniitti deebi'an. Yesuus garuu amma deebi'eetu of mul'isaa jira. Al tokko lafa isaan misaa nyaatanutti al tokko lafa isaan walitti qabamanii jiranutti iddoodhuma isaan walitti qabamanitti dhaqeetu nagaan siniif haa ta'u jedhee sokka ture. Biran turu garuu jedhee sokka ture. Maaliif jireenyi inni kun jireenya Yesuus foon uffataa kaleessaa miti. Jireenyi inni kun isa abiddaan qabamee jirudha. Isa namni itti siqee qabu otoo hin taane isa namatti siqee nama qabudha inni kun. So kana booddee Phexros inni jedhamu ijoollee Zabdiyoosiin akkas jedhe gadi bu'een qurxummii qabadhaan aboo as taa'ee bakka waan akka abjuu fakkaatu jedha. Macaafi qulqulluun jarri tokko waan abjuu fakkaatu nutti himanii jedha. Waan abjuu fakkaatu inni jarri jedhanu du'aa ka'e inni jedhamu kun lama jammariyaa gisee hojii jalqabaati waan ta'eef sammuu isaanii gararraa ta'eera. Waan isaan kontrol godhan miti sammuu isaanii keessa taa'uu dadhabe itti cimeera. Understand gochuu hin dandeenye beektaati waan amma Yesuus Kiristoos kun nan du'aan ka'e inni jedhu kun isaanii galuu hin dandeenye. Yoo hafuuraan ta'e malee namaan galu wantichi namatti cima namoota baay'eetti cimee hin du'aa ka'e inni sin jettanu maali nuun jedhu har'ayyuu. Namaan galu yoo hafuuraan ta'e garuu nuu galeera nuuf iyyuu beekna waan taaneef jabdoota waan taaneef otoo hin taane hafuura waan nuu kenneef nuu gale dubbicha ameen jedha. Wanticha hafuuraan namaa gale. So sana booddee inni garuu an ciqii kanatti amma qurxummii koo dhaqee yoon qabadhe yoo jedhe. Yesuusiin dhiistee deemtee homaa tokko hin argattu biraazar.
naamani isuma wajjiniin agabuu bultee ganama gaafa kaatu garuu waan biraati. Achi jedhe lafa taa'aa jiranu kanatti jedhe anamma inni kaan hin ka'ee jira inni kaan achitti mul'ate Yesuus jira inni kaan asitti mul'ate jira amma girrii kana dhiisee qurxummii koo duritti deebi'ee yoon qurxummii koo qabadheedhe ante Waaqayyo yoo nama gargaare malee Oromoon gaafa mammaaku gaafa gaangoon abbaan baattuedha gaafa ko tole siin hin jedhu waanuma kaleessatti beektu sirkaa bada Waaqayyo yoo si wajjin hin jirre waanuma kaleessa abeet siin jedhutu iyyuu si jalaan qabu. Nani Petros gaafa inni gadi bu'u hundumti isaanii duukaa gadi bu'an maal hojjenna jedhanii qurxummii halkan guutuu garuu hin dhamaan malee homaa tokko iyyuu hin arganne. Halo kana booddee garuu inni waan hundumaa qabee harka keetti kennu tokko dhufaa jira ameen jedha. Inni itti na dabarsisiin jedhaa jiru harka kee guutuu gochuuf ameen jedha. Inni itti na dabarsisiin jedhaa jiru ilma Waaqayyooti ameen jedha du'aati. Halkan guutuu jedha. Homaa tokkoon qabannu jedha. Hiikan qabu ture hojiin isaanii halkan guutuu. Gatiin qabu ture hojiin isaanii halkan guutuu. Na dhaggeeffadha. Halkan guutuu dhamaanii namichi kun Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 3 irratti akka jedhu yeroo dheeraa halkan guutuu jedha. Yeroo dheeraa inni jedhu yookaan halkan guutuu jechuun saatii dheeraa. Hammam ta'e yeroo dheeraadhaaf lafaanii halkan guutuu dhamaanii. Saatii 12 yoo xinnaate halkan tokko jechuun saatii 12 qaba. Saatii kana guutuu yeroo dheeraa rakkate. Yeroo dheeraa gatii kaffalee harkisaa garuu ammayyuu duwwaadha. Namichi kun nan qorre hin jenne. Qorra meeqa irra darbe garuu qurxummiin hin jiru. Akkuma ati qorra meeqa deemtee amma wanaa homtuu hin jiru jedhu. Qorra ganamaaf qorra galgalaa argeera namichi kun. Ida galgala 12tti qorra jiru tures argeera. Barii ganama qorra tures argeera namichi kun harkisaa keessa garuu homtuu hin jiru. Petros namichi jedhame kun nan dadhabee irriban dhabee hin jenne yeroon inni hojii hojjetu kun yeroo maalii ture yeroo irribaati namni halkan guutuu dhaabbateen bulu rafee bula garuu irriba isaa dhiisee qorreera hin jenne nadhaamotee hin jenne yeroo malee halkan guutuu yeroo dheeraa gatii kaffale hirribaa dhabu malee hirriba dhabe wanti inni dhabeef garuu harka isaa keessa hin galle baay'een keenya irriba waan dhabneef qabna arrasiniin kenna jedha Yesuus. Waan ati irriba dhabdeen beeku waan irriba dhabdeef sana garuu harka isaa keessaa fuutee baata. Lafaan barbaadina achi hin jiru harka Waaqayyoo keessa jira. Galgala kanaa kaase waan qorratti nyaattee dadhabde waan irribatti dhabdee dadhabde lafoorraa hadanii goosaaba yaadiya waan gatiitti kaffalte Waaqayyo galgala kana fidee harka kee irra kaa. Namichi maqaan isaa Petros jedhamu kun dukkanaan dhamaa guyyaa miti halkan dhamaa'eera. Nama ta'uudhaaf harka isaa keessa akka waa seenuuf qabeenya qurxummii jedhamu harkaan qabuuf guyyaa miti halkanuu gatii kaffaleera. Irriba dhabee qorraan jenne sinitti meera galgala saatii 12tti gaafa gadi baatan lafti noowwamoon qorra jaran barii ganamaa lafti noowwamoon qorra jarana qorra ganamaaf qorra galgalaa argeera garuu namichi kun wanta irra hin darbine hin jiru homtuu hin jiru. Saatii isaa fixee malee homtuu harka isaan keessa hin galle. Ofii fiigdee hin dandeenye baratteettaa hin dandeenye daldalteettaa hin dandeenye haasaa murtee galteettaa hin dandeenye har'a galgala garuu simiti kan sii fiiguutu jira ameen jedhatu. Nami fiigee hin dadhabe jedhu tokko iyyee maraateetu ameen 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 ameen. Harka kee ol kaasiiti kana booda jedhimee maalo. Nan ariifadha otoo hin taane na ariifata jedhimee maalo. Nan fiiga otoo hin taane jedhi maalo. Na fiiga jedhimee maalo. Nan dafqa otoo hin taane jedhi maalo. Na dafqa jedhi dabaliti. Warri Yesuus na dafqeera kaleessa jettanii yaati fuudha ameen jedha. Itti na dabarsisiin jedha Yesuus. Nama nana dhukkuba jabaa sanatti na dabarsi jedha Waaqayyo. Namatti geessitee nama dhukkubsate lakki namatti miti Waaqayyoon itti dabarsi. Hospitaala geessitee dadhabdee dhiisi ka amma Yesuusin itti dabarsi. Itti nama eegatiin itti kaffale jette dhiisi ka Yesuusin itti dabarsi. Hoolaa diyaanoo faaraashee. Macaafi qulqulluun gaafa ilaaltanu lakkoofsa 4-5 isaan hin argine Yesuus garuu qarqara bishaanii isaan bukkee ture. Meeqan keessan tutuu Yesuus hin bira jiru gatii kaffalaa jira beektusi. Arguu dhabne malee nu wajjin jiraam. Hubachuu ni dadhabne malee qarqara jireenya keenya dhaabatee inni jiru seexana miti Yesuus ameen jedhati. Ijji isaanii galaanarra jira malee Yesuus garuu isaan bira jira. Inni waan hundumaa hojjetee gaarii godhetti kennuu danda'u isaan bira jira. Garatti galagalantu sirriin turre isaan galaanatti galagalan Yesuus immoo isaanitti galagalee jira. Har'a galgala isa sitti galagalee jirutti galagalta ameen jedhadhu.
namichi kun yeroo dheeraa gatii kaffalee maal jedhee Yesuus garuu isaan bukkee dhaabate yeroon kun erga du'aa ka'ee booddee akka ta'e isinitti himera. Erga du'aa ka'ee booda Yesuus Kiristoos dhaqee isaanitti of mul'isuu dhaqe jedhama. Isaan garuu hin arganu. Yesuus maal gochuu achi dhaqe yottan isaanitti of agarsiisu, of mul'isu. Maal godhe? Dinqii godhe. Elshaadaayii dhan ofiin jedhe kaleessaa Elshaadaayii ta'uusaa, hunda danda'uusaa, waaqa dinqii ta'uusaa. Aloo Waaqayyo waaqa dinqii ta'uusaa sitti of agarsiisu barbaada. Akkama Phexrositti of agarsiisu sitti agarsiisa galgala kanaa kaas. Karaatti Phexros isa argeen ati sin argita galgala kana ameen jedhadhu maaloo. Dadhabanii maraba isaanii otoo miicaa jiranuu gaafa ol jedhu Phexros Yesuus hin dhaabate. Hin barreen Yesuus ta'u ijoollee jedhe abeet jedhanii qurxummii wayii qabdu yennan waa'uu jedhan. Qurxummii wayii qabdu jechuun waa'uu jechuun maa jechuudha? Miti qurxummii waan tokko waan biraayyuu hin qabnu. Argitee? Qurxummii qabdu yennan hin qabnu qurxummii yoo jedhe namni tokko waan biraa qabaa jechuudha. Qurxummii qabdu qurxummii wayii qabdu yennan waa'uu tasumayyuu jechuudha. Umaa tokkoyyuu ilmoo isheellee hin qabnu. Baay'isawee yeroon kun yerootti Phexros dhama'ee gatii kaffalee fixee dafqa duwwaa ta'ee yeroo inni itti dhaabatee harkaa baddeetti qurxummii qabuunis lafanni jedhetti dhufe Yesuus. Baay'een keessatti lafa haasaan sin harkaa badetti, lafa hojiin sin harkaa badetti, lafa firri sin harkaa badetti, lafa qabeenyi sin harkaa badetti, lafa wanti tokko sin harkaa badetti dhufa jedhe Yesuus. Maal akka sin harkaa badeen beeku iddoo kanatti na eegi nama biraan eegi nan dhufa. Har'aa booda nami jedhu tokko ameenaa jedhu maaloo. Akka jedheni gooftaa Yesuus. Hin qabdanuu jedhe hin qabu ennaani mirga bidiruu keessanii irraan jedhen bidiruun keessan gara isheen dhaabattee jirtuun kallattii mirgaatiin darbadhaa hin milkooftu. Ameen yoo jette galgala kana kaasee kallattii sitti agarsiisu Yesuus. Kallattii isa kam kallattii itti dheebbikee jiru, kallattii isa kam kallattii ulfinni kee dhokate, kallattii isa kam kallattii isa tokkicha darbattee kumaatama qabdu, kallattii isa kam Adoonaa Yesuus. Wanti gatii qabu gatii guddaa qaba wanti jedhamu warqeedha. Warqeen baay'ee gatii qaba garuu kallattii inni jirutu namaan galu. Otuma qottanu as jira gaafa isin jettanu hin jirtu dhagaa gurraachatu jira. Kallattii amma argattanutti qottu jira kallattii argannaan irraan bu'ini bakka. Argitee amma kallattii argattutti gatii kaffalta. Kallattii argattee taanaan garuu kallattii warqeeti kan jedhamu warra warqee qotantu beeka. Karaa warqee kan jedhamu garuu jira karaa warqee. Rakkisaa ta'u iyyuu malee dhuma irratti garuu ilkaan duwwaa si godhee gadhiisa. Kolfa namni kolfeen beenne kolfa sooressaa kan jedhamu kolfitee hafta. Maaliif jenna amma kallattii isaa argitutti garuu dhiiga boosa. Maaliif jennaan gaafati tumtu dhagaassi jalaa kiwwan. Dhagaatii yoo ta'u taane mataatii yeroo sana beektaati. Jireenya keetii yeroo sana gaafa warqeedha ittee gaafa turkuttee dhagaa ta'u sammuu keessaa waasi iyya kallattii gaafa argattu garuu inni iyyitee ililchita. Maal jennaan nan argadhe kallattii warqee hin jiru. Haloo galgala kana kallattii eebbikee jiru si agarsiisa Yesuus. Eessaan akka nama taatu dhabde, eessaan akka ceetu wallaalte har'a garuu Waaqayyo kallattii sitti agarsiisa. Waaqayyo የመጀመሪያ eebbisuu gaafa barbaadu Phexros jedhan kallattii sirkaa badee nama kallattii sitti agrite. Phexros harkaa ka'umsuma kallattiitu bade. Maa inni nani Yesuus duuka deemanii horuu malee kophaa fiiganii horan. Namicha kallattiin harkaa bannaan galaanatti gadi fiigedha namichi kun. Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'ee booddee silumaayyuu fakkeenyaan barsiisuu jaallata jennaan amma moo badaanaa sa'u jireenyuma isaatu dubbata. Kallattiin akka harkaa bade namichi kun Yesuus duuka fiiguu otuu qabu maraba isaa fudhatee iddoo kanatti deebi'uu isaa dogoggora. Yesuus wajjin dhaabachuu otuu qabu qurxummii kala isaatti deebi'uu isaa dogoggora. Akka jedhani waatti barbaadeet qoy hojiidhaan hin agarsiisa jedhee qurxummii gara tokkotti sassaabe kallattii hirkaadha. Achi booddee kallattiin atamma filatte kun sirrii miti. Eessaa kaatee dogoggorte yoo jette gaafuma maraba fuutee fiigdu. Yesuusin fuutee fiiguu otuu qabdu maraba duwwaa fuutee fiigde. Argite marabuma gaafa fuutee fiigdu yoo dogoggorte arraa kaasee gabaa ati deemtu Yesuus duukaa adeema. Arraa kaasee hojii ati deemtu Yesuus duukaa adeema. Lolichatti qobaan bayin maqaa gooftaa fardi lolaa fi moo'ichi kan Waaqayyooti. Galgala kana fardiin geessa malee lolu inni lolu si duukaa booba Yesuus. Harka keessan ol fudhaa waan sin eebbisa. Kallattiin jireenyaa kan sin hirkaa bade, kallattiin eebbaa kan sin hirkaa bade. Maqaa Waaqayyoo isa dhoqqee keessa harkisee na baaseetiin kallattii sitti fideera galata. Kallattiin jireenyaa isiniif haa banamu. Kallattiin ulfinaa tokko isiniif haa banamu. Hamma yawwanaa eenyu akka kallattiitti agarsiisaa jiru hin beekan. Garuu Yesuus kallattiitti agarsiiseera. Darbadhaa jennaan al tokko tokko tole jechuun gaariidha jedhan.
Yesus Kristos akkasitti hin jedhe darbadhaa jennaan hin darbatan eessaan jennaan mirga doonii keessan yookaan markaba keessan mirgaatti darbadhaa jedhe kallattii kenneef hin darbatanii ante dhaga'anii ba'uun akka milkii dhabeettaati. Jim jetteen fiigi maal jetta gooftaa jedhe tokkicha ni dubbateen kumaatamni dhufee gala. Waaw afaan jedhanii nugaa jedhanii darbachuu jalqaban. Tokkolleen qabnu warra jedhantu keessaa fuudhanii shan darbachuu akkas ta'a dubbiin galagalee kana booddee waaw tokkollee lamallee warra ittan kumaatamaan dhufee harka kee keessaa hagan maaltu yoo jette fayyaan irraa faa ayyaan irraa faa eebba irraa faa burqaan jireenyaa Yesuus dhufee mana kee haa galu ameen jedhaa. Yeroo kun hundi ta'u garuu Phexros eenyu akka ta'e hin barre gaafa isaan kana hunda raawwatanii jedhanu darbadhaa jecha jettuun kana hunda fidee kan nurka kaa'e kun eenyu na'uu jalqabaniiru garaan isaanii rukutuu jalqabeera. Argitanii Yesuus inni lammaffaa inni du'aa ka'e kuni gaafuma sitti mul'ate sinaasisa beektaati. Namichi kun qurxummii baay'ee sonaan baay'ee amma dooniin gaggalagalu kaatutti yoo argate yoo eenyu akka ta'e hin barre. Phexros amma iyyuu nu banne eenyu akka ta'e. Phexros maraba qabee jiru gadhiiseetu bishaan itti gadi ol galgala kan akkasiifatoo barii lafaa waan qabdee jirtu wanti si gadhiisisu kan qurxummii 150 caalu dhufeera ameen jedha. Waa'ee riikardii cabsuu isaanii ilaalu isaan waa'ee gabaan milkaa'uu ilaalu isaan waa'ee jireenyi kiisiin guutuu ilaalu isaan waa'ee marabni guutuu ilaalu isaan isa jireenya guutuutu dhufee bira dhaabatee jira. Kan qajeelota akkas ta'an ta'e kan kiristaanota akkas ta'an ta'e kan warra waaqayyoon qabanii akkas ta'an ta'e lafarratti dachaa dhibbaa si qabee waaqarratti jireenya bara baraa si laata. Halloo daabboo duwwaa irratti si gatee hin deemu qurxummii duwwaa irratti si gatee hin deemu riikardii duwwaa si cabsisiisee hin deemu jireenya inni ta'e Yesuus si wajjin hafa ameen jedhe namni tokko iyyee ameen 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 haleluuyaa. Waa'ee qurxummiitiif afaan haaraa dubbatanii gaafa isaan kaanu jireenyi bara baraa fuula isaanii dura dhabata. Daabboo duwwaa si godhee hin deemu waan ta'e jedhe kiisii kee duwwaa udeellaa godhee hin deemu kaani jedhe maraba kee duwwaa guutee hin deemu ani jedhe maalinnan hirruu jireenya keetii guutee hin deemaa jedhe ani akka waaqa kee ta'e sitti agarsiisee hin deemaa jedha akkasitti of sitti agarsiisu Yesuus har'aa. Hafuurattis gaafa sanaa kaasanii jijjiiramanii erga gaafa sanaatti deebi'anii booddeetti hin deebine abidda daarii taa'eetu qursi isaan nyaachisee ani jedhe biddeena bara baraatiin aduu kaboo kana booddee rakkattan jedhe warri kan waaqayyoo iyyaati kan kana booddee rakkadhu jedhe maaloo. Biddeen bara bara jireenya bara bara waaqa bara bara harka kee qabeessi fuudhee sokkaa guyyaa gaafa sanaa kaasanii Phexros iyyummaan argine guyyaa gaafa sanaa kaasee rakkinni sin arganne guyyaa gaafa sanaa kaasee foonitti hafuuratti hin banameefi har'a galgalaa kaasee ergaan kun kan kee kan ta'e yoo ameen jette hafuuratti foonitti guutuu godhee darbu Yesuus naa ta'eera naa ta'eera naa ta'eera.